Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa amma sa'aatii kanaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Dubbii ergamootaa kutaa 10ffaadhaa guyyaa har'aa kan waliin barannu. Kutaa 10ffaa irratti anaaf hin sagadiin kan jedhu wangeela mul'ata Yohaannis boqonnaa 19ffaa lakkoofsa 10 akkasumas boqonnaa 22 lakkoofsa 8ffaa irra kan jirudha. Kana dursuudhaan garuu egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa kanaa barachaa kanneen jirtan akkuma yaadattan kutaa darbe kutaa 9ffaadhaan sagada kennaa qulqulloota ergamoota Waaqayyoodhaaf ta'u ilaallee turre. Manni kiristaanaa keenyaa duuka bu'ootaaf raajota irraatu kan argatte hundee isaaniitti kan hundoofte akkuma taate dursanii kan isaan raawwachaa turan kitaaba keessaa akkuma tarreessine har'as manni kiristaanaa keenya sirna isheedhaan dhuguma abbootii kana bu'uura taasifachuudhaan saganni kennaa qulqulloota ergamoota Waaqayyoodhaaf akka ta'u akkasumas ijoolleen ishee akka sagadaniidhaaf yeroo hundumaa kan barsiistudha. Kanaafuu saganni kennaa callisnee nuti mataa keenyaa kan taasisne osoo hin taane Waaqayyo dursee akka kennaatti qulqulloota isaadhaaf kan kennedha. Saganni waaqummaa Waaqayyo qofaadhaaf kan ta'udha. Saganni kennaa garuu kabaja qulqullootaadhaaf, abbootiidhaaf, dabalee ergamoota Waaqayyoodhaaf kennaa isaan Waaqayyo irraa qabaniin kan ka'e kan isaaniif ta'uudha jechuudha. Kanumaan wal qabatee egaa guyyaa irraa kan barannu mul'ata Yohaannis irratti ergamichi qulqulluu Yohaannisiidhaan naaf hin sagadiin kan inni jedhe kun maalidha kan jedhudha. Caqasoonni lamaan ibsamaniiru. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 10ffaadha kan jiru. Isaaf sagaduuf jedheen miila isaa jalatti kufee innis akka hin taasne of eeggadhu. Si waliin dhuga ba'ummaa Kiristoos kan qaban obbola kee waliinis ani garbichadha. Waaqayyoof sagadii dhuga ba'ummaan Kiristoos hafuuraan raajiidhaan naan jedhee jechuudhaan dubbata. Dabalataan wangeela Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 8ffaa irratti wanta wal fakkaatu arganna. Maal jedha? Kana kan hin argeedhaaf kan hin dhaga'e ani Yohaannisidha. Yeroon kan argeedhaaf dhaga'etti kana kan natti agarsiise miila ergamichaa jalattan sagadee inni garuu akkas naan jedhee anaafi akkan saganne of eeggadhu. Ani si waliin obbolaawwan kee raajota waliin jecha kitaaba kanaa kan eegan hundumaa waliin garbichadha. Atis Waaqayyoodhaaf sagadii jedhee akka inni isaaf deebise qulqulluu Yohaannis barreesseera. Egaan saboota Waaqayyoo namoonni baay'een kiristaanummaatii ala kanneen jiran mana kiristaanaa Ortoodooksii Tawaahidoo akkasumas kan kaatolikii ala warreen jiran keessumattuu manneen Pirotestaantii yeroo baay'ee caqasa kana kaasuudhaan qulqulluu Yohaannis osoo saganni ergamaadhaaf hin ta'in sagadee saganni kennaa ergamootaadhaaf hin ta'u jechuudhaan kanneen falman baay'een jiru. Isa dhugaa dubbachuudhaaf baay'isee nama dinqisiisa. Baay'isee jechuudha. Haa ta'uuti qulqulluu Yohaannis ammuma namoota kanaadha beekumsa dhabeetu ergamaa Waaqayyoodhaaf sagade.
mee ilaalame. Sagalee kana kanneen dhaggeeffattan Ortodoksii Tawaahidoo kanneen hordoftan obbolaawwan keenya caqasoonni kun lamaan dhuguma dhugaa dubbachuudhaaf saganni kennaa qulqulloota ergamoota waaqayyoodhaaf akka ta'u kan agarsiisanidha. Kan agarsiisanidha. Akkamitti kan jedhu itti aansinee ilaalla. Tarii barumsa kana kanneen dhaggeeffattan manneen kiristaanaa adda addaa keessa warreen jirtan Ortodoksii ala warreen jirtan yoo jiraattan yoo dhaggeeffattan tarii falmuu dandeessu. Saganni hin ta'u jechuudhaaf falmuudhaaf mirga guutuu qabdu. Garuu caqasa kana lamaan hin kaasina dhugaa dubbachuudhaaf. Induu kana kaasuudhaan wallaalummaan keessan hammam akka inni fagaate kan agarsiisudha. Caqasa kana kaasuudhaan kan falmitan yoo ta'e wallaalummaan keessan baay'ee akka inni isinirra bahee kan agarsiisudha. Inna akkamitti kan jedhuudhaaf yoo nu waliin turtanii barumsa kana dhaggeeffattan guutummaa isaa hubachuu dandeessu. Haa deebinuuti qulqulluu Yohaannis dogongoraan ergamaa waaqayyoodhaaf sagadee jedhee yaadni ka'u baay'ee dogongora kan ta'e kitaaba qulqulluurraa baay'ee kan fagaatedha. Maaliif qulqulluu Yohaannis eenyudha kan jedhu wallaaluurraa ka'a kun. Seenaa qulqulluu Yohaannis dubbii hojii duukaa bootaa irratti bal'inaan yoo hin argannellee manni kiristaanaa keenya bal'inaan kitaabolee seenaa isaanii qabu irratti oduu duukaa bootaa kan jedhuun zeenaa hawaariyaat kan jedhuun barreessitee kitaaba guddaa qabdi. Isa kana keessaatu nuti samma fedha waaqayyootti akka fedha waaqayyootti hojjechuudhaaf yaalleerra. Daandii jireenyaa yuutuubii, teelegiraamii, waasaappiidhaa, feesbuukii jalatti viidiyoonis ni jira, barreeffamaanis ni jira. Bal'inaan sana ilaaluun ni danda'ama. Asitti garuu gabaabsinee qulqulluun Yohaannis eenyu kan jedhu mee gabaabinaan haa keenyu. Qulqulluun Yohaannis ilma Zebdiyoos haati isaa Maariyaam kan jedhamtu qulqulloota duukaa bu'oota gooftaa keenyaa 12 keessaa tokkodha. Gooftaa keenyarraa waggaa 3 ji'a 3 qulqulluu wangeela kan barate boodas immoo Tsaraatsiyoon irratti hafuurri qulqulluun yeroo bu'u duukaa bu'oota jiraan argame kennaa hafuura qulqulluu kan argatedha. Duukaa bu'ootaa alatti wantoonni baay'een isa qofaadhaaf kanneen kennaman ni jiru. Inni yeroo duukaa bu'ummaa isaas ganaa dargaggoo ture waan ta'eedhaaf gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin addatti kan jaallatu waan ta'eef maqaan maal jedhu kennameeraa fi fiqureegzii jaalallee gooftaa kan jedhamu isaaf kennameera. Jaalallee gooftaa kan jedhu gooftaan keenya isa jaallate jechuu osoo hin taane inni kun hiikaa biraa kan qabudha. Asitti kan ka'u miti. Inni keessa isaatii gooftaa keenyaaf adda jaalala addaa waanta qabaatuudhaaf maqaa kanaan hawaamu malee bal'inaan garuu ni ibsama. Boodas durbummaadhaan jiraachuudhaan Kiristoos yeroo inni fannifamu fannoo jalatti kan argame tokkicha duukaa bu'aa ta'e haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaami fannoo jalatti gooftaarraatu elaa haadha kee jedhamee fudhachuudhaan dubroo Maariyaam wajjitaan waggaa 16 mana tokko keessa kan jiraatedha. Gooftaa keenya guyyaa jimaataa fannoo irratti gidaanni argu yaadachuudhaan guyyaa tokkoof illee osoo hin kolfin jireenya isaa addunyaa kan xumuredha. Boodas akka duukaa bu'oota warreen kaanii wareegamummaadhaan osoo hin taane fooniif lubbuudhaan gara biyya jiraataatti fudhatame amma ammaatti jiraachaa kan jirudha. Hafuurri qulqulluun isaaf bu'eetu wangeela kitaaba qulqulluu keessaa kutaalee wangeelaa kitaaba hundumaa caalu. Baay'ooliin keenya wangeela gaafa jennu kitaabicha guutuusaa wangeela jenna kun dogongoradha. Kitaabni guutuun kitaaba qulqulluu jedhama. Wangeela gaafa jennu kutaalee 4 qofadha. Warreen kakuwaaraa wangeela Maatiyoos, wangeela Maarkos, Lukaasiif Yohaannis. Kitaabolee 81 keessaa wangeelawwan arfan kabajaan ni caalu. Maaliif ilmi Waaqayyoo Kiristoos jecha isaadhaan kan dubbatedha. Isa kaan qulqulloota dabuluudhaan hafuurri qulqulluun kan dubbatedha. Kanaaf hin caala. Sana keessaa wangeelli Yohaannis addatti caala. Maaliif caale? Qabiyyee isaadhaan kan ka'e jechuudha. Waa'ee ilma Waaqayyoo jireenya isaa kan duraa kaasuudhaan baqadaamii wa'iituu qaal jalqaba jechatu ture jechuudhaan eegala. Jechi kun bara baraaf jiraachaa ture. Kana booda maal ta'e jechichi nama ta'e nurra bulee foon nurraa fudhachuudhaan ilmi Waaqayyoo nama ta'uusaa haala kanaatiin kan barreesse qulqulluu Yohaannisidha. Kun icciitiin kun ergamootaaf illee kan hin beekamnedha. Dhokataa kan ta'e jechuudha. Akkamitti nama ta'e kan jedhu hin beekan. Kun garuu amma kanaatti saafifeetu kana hundumaa barreessuu danda'eera. Eenyu qorachuu kan hin dandeenye jechaadha. Eenyu beekuu kan hin dandeenye qulqulluu kanadha. Kabaja guddaa, qulqullummaa guddaa kan qabu haala kanaan waa'ee tokkummaadhaaf sadummaa,
waa'ee nama ta'uu ilma waaqayyoo kan barreesse jechuudha. Egaan duuka bu'aan kun yeroo mul'ata isaa kana argu naannoo bara 96 jechaadha. Dursee kennaan hafuura qulqulluu isarra bulee wangeela kana barreesseera. Lammaffaa irratti ergaawwan 3 barreesse kan turedha. Kana qofa miti. Manneen kiristaanaa naannoo Efesoon jiran keessatti kiristaanota namoota baay'ee barsiisuudhaan gara kiristaanummaatti deebise. Manneen kiristaanaa baay'ee ijaare abbootii luboota phaaphaasota baay'ee kan muudedha. Eenyu qulqulluun Yohaannis. Wangeela barsiisuu kana jalatti immoo karaa jireenya mataasaa akkuma jalqaba kaasee durbummaadhaaf qulqullummaadhaan jireenya ergamoota samiirraa lafarratti kan jiraatu ture. Tokkicha duuka bu'aa. Jireenya qulqulloota ergamoota waaqayyoo lafarratti kan jiraatu tureen. Boodas akkuma kaasne duuta osoo isaan argatiin akka Heenook, akka Eeliyaas, akka Izraa, akka qulqulluu Yaareed, akka qulqulloota abbootii warreen kaanii biyya jiraatotaa galuudhaan hanga irraatti fooniif lubbuudhaan jiraachaa kan jirudha. Eebbisaan irraa bulu. Egaan gara dhimma keenyatti yeroo deebinu hafuurri qulqulluun irra bulee kitaabilee kana hundumaa kan barreessise tajaajila hanga kanaa manneen kiristaanaa Efesoon keessatti kennaa kan ture duuka bu'aan qulqulluun Yohaannis yeroo mul'ata isaa argu dogongoree ergamaaf sagade jechuun ba'uunatu akkamimaa baay'ee sobuu barbaadu yookiin yaada jijjiiruu barbaadudha. Kitaaba qulqulluun barreesse hafuurri qulqulluun irra bulee barreesse jettee kan dubbistu yoo ta'e wanta inni dubbate hundumtuu waaqayyo irraadha hojiin isaa jettee kan dubbistu yoo ta'e har'a akkamittidha mul'ataaf deemee hafuurri qulqulluun irraa ba'e loottu sifatti. Moo hafuurri qulqulluun osoo irra jiruutii wanta sobaa raawwachiise ta'a. Ergamaadhaaf saganni kan hin taane hafuurri qulqulluun kana raawwachiiseera kan jedhu dasa dhugaadha. Wantichi soba akkam ta'e kan agarsiisudha. Haa ta'utii garuu qulqullichi kan geggeeffamu hafuura qulqulluutiinidha. Erga raasee irratti hafuurri qulqulluu isaaniif bu'ee booda qulqulloonni abboonni keenya warreen duuka bu'oota wanta isaan raawwataniidhaaf barreessan barsiisan hundumtuu hafuurri qulqulluun kan isaan irra bulee hojjetudha. Gooftaan keenya akkuma dubbate. Egaa yeroo sanatti hin sodaatinaa. Isin ofii keessanii kan dubbattan miti. Hafuurri qulqulluun isinirra bulee inni ofiisaa maal taasisa? Hojii isaa ni hojjetaadha. Kana qabu isaan. Wanta isaan hojjetan ikkoo kana guyyaadhaa kan dubbisnu ikkoo wangeela jennee kan dubbisnu Yohaannis sammuu isaa keessaa kan barreesse miti. Ergaa jennee kan dubbisnu ikkoo qulqulluun Paawulos sammuu isaa keessaa kan barreesse miti. Qulqulluun Yohaannis, qulqulluun Phexros sammuu isaanii keessaa kan barreessan miti. Kitaabni qulqulluun guutummaan isaa ergaa hafuura qulqulluu karaa duuka bu'ootaaf karaa qulqullootaa dhufedha. Kanaaf qulqulluun Yohaannis wanta inni raawwatu hundumtuu geggeessummaa hafuura qulqulluudhaan malee mataa isaatiin miti. Kanaaf sagaduun isaa sirrii miti yeroo jettu hafuurri qulqulluun wanta sobaa isa raawwachiisee jechuudhaan hafuura qulqulluutti jecha hin taane dubbachuudha jechuudha. Jecha sirrii hin taane kan isa madaalle hafuura qulqulluutti wanta hin taane raawwachuudha. Kun immoo waaqummaa hafuura qulqulluu, dhugummaa hafuura qulqulluu, sirrummaa hafuura qulqulluu ganuu jechuudha. Maaliif hafuurri qulqulluun hafuura ogummaa, hafuura hubannoo, hafuura gorsaa, hafuura humnaa fi hafuura beekumsaati. Kana qulqullichi Isaayyaas sirriitti tarreesseera. Raajii isaa boqonnaa 11 lakkoofsa 12 dubbisaa. Egaan hafuura beekumsaa kanaan kan geggeeffamu qulqulluun Yohaannis akkamittidha sa'aatii kanatti wallaalee ergamaa kanaaf sagaduu kan danda'e. Ishii takkaa dogongorume reloottu sibaat kana kunuun dubbatamu akkamitti hafuura qulqulluun dogongoruu danda'a. Warri akkasitti yaaddan yoo jiraattan al tokko dogongoreetutti himameera. Ante dhiisi akkamitti naaf sagadda kun hin ta'u waaqayyo qofaadhaaf sagadi kan jedhu ergamichi argatti dubbatee booda akkamitti dhara deebee lammeeffaadhaaf sagaduu kan barbaade. Indee maal ta'e? Indee qulqulluu Yohaannis sammuu kanatti nama hin beeknedhamu? Miti garuu. Inni dhuguma qulqulluun Yohaannis ergamaa waaqayyoodhaaf saganni akka ta'u wanta beekuufidha. Irra deddeebi'ee raawwachaa kan jiru. Ergamaa waaqayyoo immoo dhorkaa jira. As gidduu icciitiin guddaan tokko jiraachuudha. Icciitichi maallaa kun asitti ilaalla. Maaliifidha? Ergamaa waaqayyoo naaf hin sagadiin kan jedheef. Ergamaa waaqayyoo qulqulluu Yohaannisiif naaf hin sagadiin kan jedheef sababoota sadiifidha. Kan jalqabaa kabaja qulqulluu Yohaannisiif. Kan lammaffaa gad of qabummaa isaadhaaf. Sadaffaatti immoo kabaja aangoo
lubummaafidha. Kabaja qulqulluu Yohaannisiif yeroo jennu nuti jireenya biyya lafaa keessatti wantoota gaarii hojiiwwan gaarii kiristaanummaan raawwannu hundumtuu gara qulqullummaatti akka guddannuufidha. Qulqullummaan kun qulqullummaa ergamootaa boodas Kiristoosiin fakkaachuu amma dandeenyutti ni deemna. Tsoomiin, saganni, qabsuun yeroo hundumaa kun guyyumaan dabalaa gara sadarkaa guddaatti guddachuudhaan tokkummaa qulqullootaatti dabalamuufidha. Kun dhuguma yoo dubbatan baay'ee salphaa. Hojiidhaan garuu baay'ee cimaadha, ulfaataadha. Waaqayyo hunduma keenya waa dandeessu. Ergamoonni Waaqayyoo callisaniitu qulqullummaan kan isaaniif kenname miti. Qabsuuraniiru. Yeroo qabsuu isaanii warreen hin barbaanne of tuulummaadhaan kanneen ka'an kufaniiru. Isaan gad of qabummaadhaa fi waaqeffamuudhaan turan garuu qulqullummaa argatanii amma ammaatti jiru. Boodas mootummaa Waaqayyoo galu. Kanaaf dursanii qabsoo isaanii raawwataniiru. Boodas immoo nuti yoo qabsoo keenya raawwannee xumurru mootummaa Waaqayyoo tokkummaadhaan isaa wajjirraan sadarkaa tokko teenyee faarfachuudhaan jireenya bara bara mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf jirra. Gara qulqulluu Yohaannisitti yeroo deebinu qulqulluu Yohaannis akkuma jalqaba kaasne jireenya ergamoota Waaqayyoo kana biyya lafaarratti jiraachaa kan turedha. Gaafa jennu qulqullummaansaa kabajnisaa kan qulqulloota ergamoota Waaqayyoodhaan wal qixxaatee ture. Eessa osoo jiru? Lafarra osoo jiru qofa. Ilaala, lafarra osoo jiru qofa kana darbeera. Darbeeyyuu kana qofa miti jalqaba akkuma kaasne ergamootaaf iyyuu kan hin beekamne waa'ee tokkummaadhaaf sadummaa darbees immoo waa'ee nama ta'ulma Waaqayyoo qorachuuf hamma danda'etti dubroo Maariyaa wajjirraan turuusaadhaan mana icciitii ta'eera dhaggeeffattoonni keenya. Mana icciitii ta'uudhaan icciitiin eenyuuf ibsamne isaaf ibsame kana barreesseera. Kanaaf nama akkasiidha qulqulluu Yohaannis. Inni kabajaan qulqulluu ergamoota Waaqayyoodhaan qixxaatee waan tureefidha. Ergamaa Waaqayyoo kabaja qulqulluu kanaa ibsuudhaaf jecha lakkii ati ana waliin wal qixadha. Kabajaan nu geessetta waan ta'eedhaaf atiif ani wal qixa waan ta'eef ati naaf sagaduun anaaf hin ta'u jechuudhaan dhiisii Waaqayyoodhaaf sagadi jechuudhaan deebise malee anaaf saganni hin ta'u miti. Naaf hin sagadiidha kan jedhe. Anaaf hin sagadii malee ergamaa Waaqayyoodhaaf saganni hin ta'u jechuudhaan hin dubbanne. Kun maal agarsiisa? Inni qulqulluun Yohaannis kabajaan isa wajjirraa wal qixxachuusaa kan agarsiisudha. Kan lammaffaa immoo gad of qabummaa isaafidha. Diiyaabiloos hangafa ergamootaa kan ture of tuulummaa isaadhaan kufeera. Faallaa kanaa immoo qulqulloota kanneen ta'an ergamoonni Waaqayyoo qulqulluun Mikaa'eliif isaan kaan gad of qabummaadhaa isaaniidhaaf obsa isaaniirraa kan ka'e yeroo hundumaa Waaqayyoodhaaf kan tajaajilan. Kanaaf gad of qabummaa kana gatii waanta taasifataniidhaaf nuuf sagadaa hin jedhan. Diiyaabiloos ol of qabummaadhaan naaf sagadaa yeroo jedhu faallaa kanaa immoo gad of qabuu kanneen ta'an isaan kun nuuf sagadaa hin jedhan. Haa ta'u garuu akka kabajaman saganni akka isaaniif ta'u garuu fedha Waaqayyoo waan ta'eedhaaf namoonni biyya lafaa akka taasisuudhaaf immoo Waaqayyoo eeyyama isaa ta'eera. Egaan qulqulluu Yohaannis mul'ata osoo argaa jiru ergamichaaf yeroo sagadu ergamichi naaf hin sagadiin jechuunsaa isaaf saganni kan hin taane ta'e osoo hin taane gad of qabummaa isaa agarsiisuufidha. Likka akkuma namni tokko nama tokkoon yeroo wal dubbisu dhuguma saganni yookiin kabajni namichaaf kan ta'u ta'e osoo jiru yeroo kabajaan namni gadee dubbisuudhaaf jedhe lakki kun naaf hin ta'u jedhee yeroo kaasu dhuguma isaaf hin ta'e osoo hin taane kun gad of qabummaa kan agarsiisudha. Kun naaf hin ta'u kabajni akkasii naaf hin barbaachisu namoonni jedhan ni jiru osoo isaaniif barbaachisu. Inni kun gad of qabummaa jedhama. Dubbiin ergamicha kanaas dhuguma gad of qabummaa ta'uusaa kan ilaallu qulqulluun Yohaannis takkaa dhorkamee ammas irra deebi'ee sagaduudhaaf yeroo yaaluunsaa kun kallattiimaan ergamichi gad of qabummaadhaaf jecha akka inni jechaa jiru kan agarsiisudha. Kan xumuraa immoo kabaja aangoo lubummaafidha. Aangoon lubummaa aangoo guddaadha. Dhala namaa qofaaf kan kennamedha. Unkaan aangoon lubummaa kan ergamootaarra ni caala. Ergamoonni foon Waaqayyoo foon Kiristoos dhiiga isaa tuquu hin danda'an. Aangoo lubummaa kan qabu garuu namni foon Kiristoos dhiiga isaas tuquudhaaf aangoo ni qaba. Kanaaf qulqullichi Phaawulos waa'ee aangoo lubummaa ilaalcha akkas jedha. Luboonni namoota hundatti akka murteessan hin beektanii. Isin nama hundatti kan murteessan yoo ta'e dhimma xiqqoo kana murteessuun isiniif hin ta'uree. Murtee addunyaa kanaa dhiisaatii ergamoota illee akka binnu hin beektan jechuudhaan dubbata. Eenyuuf lubootaaf tokkoffaa Qorontos
boqonnaa 6 lakkoofsa 2tti ibsameera. Kun kallattii maal lubootaaf kan dubbatedha. Innaa luboonni ni murteessu. Kana miti ergamoota waaqayyootti ajajummaa akka isaan qabaatan kan agarsiisudha. Inni kun kallattii seenaa qulqulluu Yohaannis afaan warqee keessatti ifa ta'ee mul'ata. Qulqulluu Yohaannis afaan warqee jaarraa 4ffaa keessa jiraachaa kan turedha. Paatriyaarkii Anxookiyaa ta'ee yeroo tajaajilutti bara tokko seenaan tokko raawwateera. Bara mootichaa Arkaadiyoosii fi mootittii Awudoosiyaa bitaa turan jechuudha. Mucaa daa'ima taasifatu yeroo baay'ee daa'imsa taasifatan daa'imsaan jalaa du'aatu isaan rakkise. Kana booda namoonni maal jedhu rakkoon kun lubni gaarii osoo kiristinnaa isiniif kaasee isinirraa hafaa jechuudha yerootti himan. Indee Yohaannis kan jaalu luba maaliif jira jechuudhaan mucayyoo tokko yeroo dahan Yohaannis akka inni kiristinnaa kaasuudhaaf waamani. Innaa qulqulluu Yohaannis qulqullummaan isaa baay'ee kan deeme ergamoota waaqayyoo wajjin dubbachuu kan danda'u arguu kan danda'u ture. Osoo deemaa jiruuti ergamaa waaqayyoo osoo deemu arge. Kana booda qulqulluu Yohaannis eessa deemtaa jechuudhaan gaafate. Ergamichi deebisee maal jedha? Mucayyoo kiristinnaa kaasuudhaaf deemtu lubbuu ishee fidinaan jennaan deemaan jira jedhe turi. Mucayyoon mucummaa waaqayyoon arganne. Maqaa cubbaas hin arganne. Kanaaf deemee kiristinnaa kaasee yeroo raawwadhu dhuftee wanta ajajamte raawwatta. Kanaaf asuma dhaabbadhu neegi jechuudhaan achitti ajajee sokke. Maaliif luba waan ta'eedhaaf? Ergamaa waaqayyoos kana wanta beekuuf qucciree dhaabatee eeguu eegale. Innaa qulqulluu Yohaannis deemee raawwateetu irraanfatee kara biraa naannee mana isaatti gala. Ergamaa waaqayyoo eege Yohaannis dhufuu dide. Osoo eeguu waggaa 10 achi dhaabbate. Gaafa waggaa 10ffaa mucayyoon guddattee kaadhimmummaadhaaf geesse. Innaa ammas qulqulluu Yohaannis waamu kottuu mucaan kee kaadhimmummaadhaaf geesseetti eebbisii yeroo jedhan qulqulluu Yohaannis karaa sana deemaa gaafa deemu ergamaa waaqayyoo dhaabbachaa jira. Indee maal hojjettasii? Maal hojjettana jettaa? Waggaa 10 irraas dhaabbadhu dhaqeen mucayyoo kiristinnaa kaasee dhufaa nan jenne amma maasii hiigaan jira. Kana booda qulqulluu Yohaannis gaddee maaloo na dagadheen jechuudhaan deemi beekaa jedhee hiikee gadhiise. Innaa ergamaa waaqayyoo deemeetu wanta ajajame raawwate gaafa ga'u mucayyoon duutee boo'aa jiru. Maal jedhaa beekaa dhiisaa akkas jechuudha wanta raawwate hundumaatti himee wantichi waaqayyo biraa ta'uu isaanitti himeetu jajjabeessee deebinnaa. Kun maal agarsiisaa? Ergamoonni waaqayyoo abbootonni qulqulloonni luboonni ergamoota waaqayyootti illee aangoo akkasiin akka isaan qabaatan hidhuudhaaf hiikuudhaaf illee aangoon lubummaa kan ergamootaarra kan caalu ta'uusaadha. Qulqulluu Yohaannis immoo luboota warreen jalqabaa 12 keessaa tokkodha. Warreen kakuu moofaa miti. Warreen kakuu haaraa luboota paatriyaarikoota warreen jalqabaa keessaa Kiristoos irraa kanneen muudaman keessaa warreen jalqabaadha. Kanaaf aangoo lubummaa kun aangoo kan ergamootaarallee akka caalu ibsuudhaaf ergamaa waaqayyoo maal jedhee anaaf hin sagadiin jedhee aangoo lubummaa kana kabaja isaa agarsiisuudhaaf jedheeti malee saganni kan isaaf ta'uu baateetu miti. Otoo isaaf hin ta'u ta'emmaa kakuu moofaatti dursinee kan turre abboonni kan sagadan sana yeruma sana lakkisaa dhiisaa nuuf hin ta'u jedhu malee ergamoonni waaqayyoo isaanii ol of qabdoota miti. Ol of qabummaan kan diiyaabiloosidha. Isaan gad of qabdootadha. Isaaniif kabaja uumaan isaanii kenne isaan ka'a malee kan biraa wanta barbaadan miti. Kanaaf dhuguma saganni kan isaaniif ta'u caqasni kun akka haala kanaatiin kan ibsudha jechuudha. Barumsa keenya guyyaarraa amma ammaatti kan dhaggeeffanne ture asumarratti goolabnaa kutaattaan kutaa 11ffaaf kutaa xumuraatiin qooda ergamoota waaqayyoo yeroo dhufaatii lammaffaa kan jedhu qabannee dhiyaannaa hanga sanaatti turtii gaarii galanni waaqayyoof.